Oh ya Maleo. Mareo, Maleo. Mareo. Maleo. Hordoftoota baga ayyaana irreechaa bara 2015 isiniin geessanii jira. Baga ayyaana bara 2022 isanii geessee. Ayyee daawwattoota har'a anaaf Dooktar Lookoo gaazexeessummaadhaan isin keessummeessuuf jenna. Ogummaa keerraa si kaaseen gara gaazexeessummaatti si fiduu fedha. Ni feeta? Fedhaanillee gaazexeenyaa fi ogummaa barnoota kun namni gammachiisu beekumsa bal'isuu irratti tokko hojii kiyya tokko. Kanaaf amma har'aa isanii gammachiisuu fi nullee gammadha. Kanaaf hin taate. Kanaaf ammarraa gaazexeessituudha. Gaazexeessoolee doktoriillee akkas. Amma moggaasi maqaa kee kuni afaan Jaapaaniin Chikaagee Oba. Maal jechuudha Chikaagee Oba? Chikaagee Oba jechuun gaddisa kumaa lafa bal'aa jechuudha. Chikaagee kun hiikisaa gaddisa kuma. Gaddisa kuma. Oba jechuun lafa bal'aa. Lafa bal'aa gaddisa kumaa jechuudha. Chikaageen gaddisa. Obaan lafa bal'aa. Gara afaan Oromootti yoo deebi'u. Akkas. Warreen Booranaa lookoo si kennan. Lookoo naan jedhe ijoollee Booranaa warra Dubuluqqii ijoollee xixiqqayyottu afaan jala qaba na barsiise. Isatti yoo maqaa si gaafatte lookoo jedhii jette achirra lookoo jechuu irratti lookoo ta'e bakka amma maqaa baasaa Booranaa lookoo. Amma lookoon kun dheeraa sololaadha. Akkan si argutti immoo gabaabduudha. Maqaan kee kunii fi gochaan jechaan wal si maareeka. Siraan ta'ullee kanaaf maqaa qayyadachuu fedha. Maal jette? Maal jette? Cuquliisa. Cuquliisa? Cuquliisa? Atoo diimtuudha maaf cuquliisa filate? Cuquliisa simpiree. Simpiree bakka mara jira. Amma gammoojjii jaalattee midhaa akka simpiree bakka mara deema. Annulee Oromoo keessa akka simpiree deemuu fi cuquliisa natti tola. Kanaafuu Dooktar Lookoo irraa gara Dooktar Cuquliisaatti darbuu fedha. Akka feeti gaddee Dooktar Lookoo maka baasaa. Dooktar Cuquliisaa maka jaalala. Maka aadiyaa. Maka jaalala jettee naa godhi. Yohaani Lookoon guddatte. Kanaaf Boorana keessa Lookoon baay'ate. Kanaaf hinga bakka Dooktar Cuquliisa naa godhi. Mee amma waa harka keetti godhatteetta. Inni kun maaliin? Kuni meeticha. Meeticha kun koroncho jedhama. Horii tokko qalanii 8 midhaasuun 8. Fakkeenya namni kabajuun barbaadu fakkeenya namni 20 yoo warra dhufte keessuma dhufte horii qalaniini 30 keessa namni 8 bicha kana argata. Sigara mirga jechuudha. Amma kuniin jaalama Booranaa ture achirratti jiraafi qalee naafi qalee waan garagara akka nama meeticha kana kudhanii lama ta'e. Amma kuniin koroncho jechuun mirga ibsa. Fakkeenya tini mirga dubartootaa. Mirga nama kabajama. Fakkeenya tini yoo Boorana deemte kana keessa nami kana qabu yoo arge hayyuu fa'a nami kabajamu fa'a nami beekamtoota fa'a jechuun ibsan. Kana yoo hin jire bakka noomari hin jira. Kuni horoncho kuni 8 bicha nami 8 bicha horii tokko 8 bicha keeyyachuun danda'a. Sigara. Kanaaf hayyuu guddaa jiraattellee san keessa 8 nami 8 bicha jechuudha. Suni mirga jechuudha. Baay'ee gaariidha. Kanaan dura Dooktar Lookoo amma maqaa kee jijjiirrachuuf jettu Dooktar Cuquliisi kuni sirna gadaa Oromoo Booranaa irratti PhD kee hojjetteetta. Sana walii wal qabsiisees kitaaba bareedaa tokko baasteetta. Amma immoo gara Arsii Baalee kana jirtaa jedhu. Maal jedhufti? Uffatte kunis Kunini aadaa Baalee. Arsii baa. Aadaa fi turizimii naa kenne. Kasalla kuni. Amma PhD qo'annoo kan biraa gaggeessaa jirta? Amma PhD fixanneen amma profeesarii assistant profeesarii Arsii Yuunivarsiitii ta'e. Arsii Yuunivarsiitii jechuun asalla taana. Amma asii jiru taana. Asuma keessa ijoollee barsiisanii kidaame sanbataa achi Arsii lixaa deemanii sirna gadaa Arsii barachuu jira. Waan kanarratti asuma jira jechuudha. Ayyee. Kabajamtoota daawwattoota keenya har'a turmaata nuti Dooktar Lookoo yookaan immoo Dooktar Cuquliisa
isee faana turmaa taasisuudhaaf jenna Arsii fi Baalee irratti iseen qo'annaa addaa gaggeessaa jirti. Qo'annaan kun hin raawwatamne garuu qo'annaa kanaan dura iseen raawwatte waa'ee sirna gadaa Booranaa walii wal qabsiisne akkasumas immoo irreecha baranaa walii wal qabsiisuudhaan isee faana turmaa taasisuudhaaf jenna bakka jirtan maratti faana tura maal jenna dansami hayye teenyaa haasofnu teenyaa haasofnu bidiruu wayii irra teenyee shurshur jecha shurshur goona akkas bashannaan ishee walumaan bashannaan sirba aadaa Booranaa kana meenuu sirbiiti amma achi geenyutti Tiolenala tio mangali kado dansa nadia tio afaan Jaapaanii moo afaan Oromooti kun afaan Boorana afaan Booranaa maal jechuudha dansa ariya kiya dansa maal sochiin isaa kan akkamiiti amma gaafa sirba kana sirbitu sochii akkamiin dhageessa gize mooyee tomuutti godha gize ijoollee akka mana arufa fakkeenya mana keessatti hojii diddiqayyoo dubartoota hojjetaniin gize suniin akka mooyyeen jiraani badalatuma boqqollotuma tiyoolenala tiyoo magaali kalloo dansaa naliya tiyoo jette sirban adeemnu hayyee mareeoo 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 ooyaa mareeoo ooyaa mareeoo 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 ooyaa mareeoo ooyaa mareeoo Jaappaan irraa kiiloomeetira hedduu qaxxaamurtee dhufte Boorana deemtee waa'ee sirna gadaa irratti seenaa hojjetteetta. Oromiyaan bal'oo wayita jalqaba dhuftu jalqaba Booranaa maaliif filatteme? Boorana akkam maaliif filatte kunini amma nu biratti horsiise bulan ka Jaappaan keessatti qotee bula horsiise bula aadaa horsiise bula barachuu fi addunyaa keessatti kamii jetti yaada Itoophiyaa otoo hin taane addunyaa keessa eessa wayyaa jettee yaada ture. Amma addunyaa keessa horsiise bulaa baay'ee naannoo qabu Afrikaa keessa. Afrikaa keessa iddoo hedduu jiraani ka dhiyaa fi ba'aa jira. Dhiyaa kunin warra Faransaay jira. Afaan Faransaay nun beenu Ingiliffa malee kanaaf ba'aa yaana jette. Ba'aa deemneeni ba'aa keessa Suudaanii, Keeniyaa, Taanzaaniyaa, Itoophiyaa maaniin jiraanne waan kana keessatti fidatte Itoophiyaa jettee majaracha ta'e taa'e. Itoophiyaa keessa horsiise bulaa eessaa jettee ammallee yaade. Jennaani jalqabaa Benishangul fa'a yaanaa jettee yaade. Achi gara Suudaanitti dhiyaatu. Jennaani achirratti deemnee achirratti dooyattee abuuree achirra aadaa barannaa jettee yaade jalqabaa odoo Boorana fidu duratti Itoophiyaa dhufe. Achi Marakaatoo geemne. Tuyuura yaabbattee Marakaatoo geene Marakaatoo keessatti asoosaa baasii yaabbattee deemuu fi warra kun gargaarsa hin jiraani nu asoosa jettee itti himtee warra asoosan yaabbachiise. Yaabbachiise yoo amma achirratti ani mugee rafe yoo ka'e asoosaa miti hawaasa warra dogongora hawaasa nu keessa. Asoosaan deemeetti hawaasa deemte. Asoosa jettee yaade warra dogongorte namni asoosa deemu hin jirtu gaafas bakka 17 duri. Bashannana hawaasaadha. Kanaaf dogongora warra hawaasa jettee dogongora yaadde achima makiina hawaasa yaabbatte. Hawaasa dhufneeni gargar fagoone maangoona asoosarra fagaatte maangoona jettee yaadu jiru namittu na gorse achirraa malee hawaasarraa malee daboobii yoo deemani horsiise bulaa jira Boorana jira deemii jira. Achirratti Boorana argame achirra horsiise bulaa iddoo suni ka gammoojji horii qabdi gaalaree waan achi qabdi kanaaf ishii bakka kanumaan fudhanna waaqa takka naa godhe
Waaqatu dogongoree akkanatti naa fidumoo waaqatu akkas godheeni. Kanaafi amma hawaasarraa Boorana deemee Boorana horsiise bulaadha. Filannoo kiyya horsiise bula. Aadaa horsiise bula taate Afaar taatu, Soomaali taatu, Oromoo keessaa taatu. Hunda lakkoon qabu. Jennaani waaqattuu Booranaa naa ga'ichi. Jennaan Boorana fidee jechuudha. Wayita sirna gadaa Oromoo Booranaa qo'attu kitaaba tokko PhD kee maxxansteetta. Sirna gadaa Booranaa irratti. Waraqaa qo'annoo kee kanarratti maal argatte? Bu'aa maalii argatte? Sirna gadaa Booranaa keessa kan an argadhee jettee waan nu kaaftu maali? Waan gabaabaa keessatti tattabdee xiqqoo natti jabaatu malee tokko seena 180 haasaa kan Booranaa dubbattee jiru argamee jira tokko. Suni namni duraan hin katabne kophee hin kaasine. Boorana keessatti dubbatti malee kophee hin kaasine. Kun waan haaraadha. Ammallee translation ingilifaa goone addunyaa facaaye haasaa Booranaa. Lameesoo sisteema meemorii akka kophee malee akkamiin seena akkana dubbachuu danda'a. Sunini waan sisteemii sunini analyze goone. Xeenxanoo goone. Tana duriin goone jechuudha. Analysis kana durii namatti hin goone. Namni kophee beeku haasa gabaabaa qaba. Namni kophee hin beekne haasa dheeraa qaba. Sababi maali? Akkamiin haasa dheeraa dubbachuu hin danda'a. Kunniin sirriitti xeenxanoo goone jechuudha. Amma sirni gadaa Oromoo UNESCOtti galmaa'ee jira. Irreechi immoo UNESCOtti galmoofne. Kanaaf mee akkuma sirni gadaa Oromoo UNESCOtti galmaa'eef irreechi sirna gadaatti akka sirna gadaa UNESCOtti akka galmaa'uuf maal ta'u tareera? Amma kana fi baay'ina nama agarsiisi. Nami Oromiyaa keessa bichaa miti sabuuf sablamoota warmaa wadde fidu aadaa kana jiraa jechuun amma baay'ina nama eessarra dhufu suriitti agarsiisu. Ammallee hiikii irreecha kunillee suriitti qorattee itti ibsu. Hiikii itti ibsu amma namni asumatti taa'ee nama baay'ina nama suriitti ibsu. Tana malee maaltu jira? Ulaagaa kana barbaadamaa jira. Akkas. Har'a irreecharra jirra. Irreechi Jaapaan jira. Irreecha jechuun akka irreecha akkana irreeffatu waan jechi kana fa'aa hin jiru. Garuu Jaapaan keessallee waaqeffata. Waaqa hin jenne achitti kami jedha. Kami jedha. Waaqa 888 jira jedha. Tokko miti. Bakka hunda waaqa jira. Bishaanlee waaqa jira. Waaqa saamii keessallee waaqa jira. Muki keessallee waaqa jira. Waaqa mummin qabdu jechuudha. Waan kana amana. Achitti. Moggaasa maqaa garaagaraatiin waaqa asii jira achis jira maal jedhu. Maqaa kunin hedduu qabdi. Garuu waaqa. Waaqa tokkicha iddoo hundaatti argamu immoo waaqa garaagaraa waaqa baay'ee jira. Waaqa jajjabduu bakka mara jira. Jajjabduu maqaa qaba. Maqaan suni bishaan keessa illee hin jira. Bakka hunda keessa hin jira jechuudha. Garuu isaantu waaqa jedhu malee achi addaan baasti dubbata. Amma achirratti waan tokko waaqa kun waan jajjabduu harkaa qabdi. Rooba nagayaalee harkaa waaqattu qaba. Kanaaf Jaapaan keessa waaqa kadhatan. Amma gizee kana yoo jala qabaa achitti qotee bula hin jenne gizee facaa'u waaqa kadhata. Midhaan baay'ee argamu gootii jedhee kadhata. Kasiin jala qabaa yoo qotiyyoo jala qabde gaafa sanii waaqa kadhata. Achiin booda yoo haami fixe yoo midhaan argame waaqa garatoomii roobi roobdee garatoomii midhaan kan argame garatoomii jettee waan nyaataa dansa bareedaa waaqa kenna. Booranatti dubartootatu mana ijaara. Warra dhiiraaf. Tarii bakka biraatti nagarra waan kana. Mee akka dubartummaa keetti mee maal jettame walqixxummaa yookaan qoodiinsa dubartootaa waliin. Boorana keessatti dubartoota kun mirga hin qabu. Kakabuuleen jira hin qabnellee jira. Kakabu waan mana waan jireenya irratti sirriitti jajjabina qaba. Garuu mirga kan hin qabneen jira gaddisaan ta'u hayyuun ta'u yoo addaan baane dhirsaaf nitti addaan baane dameessa fuudhuu hin danda'u. Dubartoota Booran akkas dubbisii gara. Amma yoo waan kana irratti waan tokko sitti mu barbaadu
dubartoota Boorana yoo irsa bareeda irsa dansaa hin arganne in rakkata. Yoo irsa niitii ittiin jabeessini taate in rakkata. Kana irratti hiika qaba. Dubartoota waan hundan mana irratti aangoo qaba jechuudha. Aangoo qabuu fi irsaallee gatiin sodaata, niitii sodaata. Waan ogeessa mana akkana mana isii malee ijaaruu hin dandeenye kana irratti irsaan sodaata, niitii sodaadhee niitii guyyaa, niitii jajjabeessu karaa sun deema. Yoo ogeetti akkas hin jirre, yoo mana irratti aangoo akkas hin jirre, irsaa niitii dhiisanii bakka bira deemuu hin danda'u. Akkasuma akkasii miti. Garuu Boorana keessatti niitii jajjabeessuu qabu. Sababi ogeetti waan mana waan jireenyaa isiintu jajjabeessa. Yoo isiin dallane yoo hojii dhiise eenyutu rakkata? Dhiirsatu rakkataani. Kanaafi kana irratti mana ogeetti mana nadheen Booranaa ogeetti mana qabu kunin sababi keessa jira jechuu ani arge. Lookoon Jaappaanii dhuftee asitti ji'oota muraasa keessatti afaan Oromoo sirumayyuu afaan Oromoo Booranaa akkaataa kana miidhagsitee odeessiti yookaan dubbatti. As biyya kana keessa ta'anii garuu afaan tokko afaan kaanii kan hin dhageenye jira. Mee kanarratti maal hojjetta? Jechuun nu aadaa barachuu dhufeeni afaan malee aadaa barachuu hin danda'u. Akkasiin amma fedhii qabna. Namni fedhii qabu waan hunda hojjechuu hin danda'a jechuudha. Nullee afaan walii galuu barbaada. Naafis yoo walii galee achirraa gaafii gaafachuu hin danda'ani. Ani aadaa barachuu dhufeeni amma kana kun maani gaafii garagara gaafadhee argamu barbaadaani. Kanaafi bakka sirriitti barachuu qaba jedhanii fedhii kiyya irratti dhufe, barnoota irratti dhufe. Garuu nama biraa fedhii malee barachuu hin danda'u jechuudha. Akkasii. Kanaaf fedhiin jiraachuun dirqamadha. Fedhiin jiraannaan waan hundaa barachuun danda'ama. Fakkeenya yoo namni jaalatte afaan lachuun hin beene garuu yoo walii jaalatte walii garuu fedhaani achirra barachuu jalqabuu danda'a. Akkasiin jaalalallee nama waliin haasa'uu irratti beekuu barbaadee waa barata. Akkasiin kunin fedhii taatu jaalala taatu akkasitti achirra jalqabuu danda'a afaan jechuudha. Jaappaan irraa Oromoo yookaan Itoophiyaan maal barachuu qabu? Jaappaan irratti amma Jaappaan keessatti aadaa badde malee waan tokko hojii akka hojii jajjabeessu akka hojii uumamu waan mooraalii hojii dalagaa kan aadaa hojii isanii ajaja eetta. Kana godhi jette ajaja eette hojjetta. Akkasii miti. Mataa ofii yaadhee akkas wayya jettee hojii uumamuu qaba. Akkasii amma kana Jaappaan keessatti yoo hojii hin jirre hojii uumamuu yaadatte uumamu akkasii oriijinaalitii jechuudha. Waan kana barbaadee uumaman. Waan kana isanii barachuu qabda. Nuti Jaappaan irraa erga kana baranne Jaappaanota nurraa maal barachuu jettu? Warra Jaappaan sirra maal barachuu jechuudha. Hawaasummaa fi aadaa. Warra walii gargaaru. Jaappaan fakkeenya yoo hojii ofii hojjettee bakka galee irra fali. Isaanii sa'aatii jajjabeessa. Sa'aatii qaba. Sa'aatii miidhasa. Sa'aatii miidhastee walumaan ta'u. Walumaan silkii dubbatanii akka nagumaa akkam ta'utti jedhanii sirriitti hordofanii ta'a. Akkasiin yoo namni hin beekne shaayii bunaa jedhee taa'ee akkasitti bakka lakkoo wajjin walumaan ta'a. Gammachuulee lakkoolee walumaan ta'a. Inni fira bichaa miti fira godhee nyaataatti akkasuma achiilee akkasuma garuu isanii goora beekte taatu. Karaa gubbaatti namni rakkatee jiru maan taatee jedhee gaafata. Akkasii miti. Ijoollee bo'uu jiraate maan taatee jedhee gaafata. Akkasiin namni jajjabeessu waan kana Jaappaan keessa badde. Amma nu kanaafi asuma keessa na gammachiisu taana. Namattu nama gargaaru. Nama hundaayyuu. Kanatti barachuu qabda. Amma ammallee durii Jaappaan keessa akkasiin jira. Amma eebatti. Sa'aatiin qabu dibbatti. Mooraalii hojii bicha fudhatte malee aadaa badde. Kanaafi
Amma yoo kimaashi goote dansa. Isanillee aadaa akka waan hojii akka uumamu barate Jaapanillee akka hawaasummaa akka taa'u sa'aatii midhaasti walumaan haasa'u waan kana barate lachuu jiraate dansa. Nyaata aadaa keessaa Dooktar Cuquliisi maal feeti? Maal jaalladha? Ka Itoophiyaa keessa moo Arsii keessa moo Boorana keessa moo kam? Ka Oromoo keessa? Oromoo keessa. Oromoo keessa tokko shakaka. Shakaka baalee jira. Ka Itoophiyaa keessaa hoo? Itoophiyaa keessa enkolaa durootiin. Enkolaa durooti. Tantu tokko. Isa feeta. Jechuun hanqaaquu ittoon daakuu. Ittoo lukkuu. Lukkuu kana mee waan si gaafadha looko. Mee ittoo kana hojjedhutuun sin jedhe. Lukkuu Itoophiyaanotaa kana hojjettee nyaattee beektaa? Ka goraane. Gootee maal jettee kukkuttee maal? Bukkifatanii namo. Amma nyaata Itoophiyaa keessa waan kana ammallee jaajirooni fa'a. Isa faan jaalladha. Ammallee wasira dansa. Isa jaalladha. Wasira beekta? Eessatti beekti? Natti minuun Wasira beekta? Injirtu sunini boola keessatti gubatan. Akka arostoo jedha. Wasira jedhanii ree cinaachaaf akkasi gootee boola dabboon jiraani. Arrostoo jedhan sana. Akka arostoo fakkaata. Tanaattu tokkoffa. Tokkoffa. Isa jaalladha. Tanaan tokkoffaa amma tanaa nu bakka baay'ee achi horsiise bira tureene itti duufaa akkasi jaalladha. Aadaa gara Baalee irraa moo shakka kaanan jaalladha itteetti. Shakaka suni garbu. Hojjettee beektaa shakka kanatti? Shakaka kunini garbuu daakanii ahaanii daakanii achirraa waan dhadhaafaa xiqqoo. Cuuqqoon jiraani cuuqqoo dhadhaan baay'ata. Shakaka dhadhaa xiqqeessa. Taana gargarummaa tana beekta. Ani dhadhaan guttoo barbaadu xiqqoo tokko naqanii nyaatan. Mudannoo bara jireenya keessatti si mudate. Mee maali? Gaddisiisaa gammachiisaa ta'uu danda'a. Wayita sirna gadaa Booranaa qo'attu ta'uu danda'a. Magaalaa keessatti baadiyyaa keessatti akka addaatti maal nu kaafte? Finfinnee keessatti hattuu na biraa tokko didiqqoo tokko guddoo. Ka didiqqoo suni kitaaba gara qabatte ture. Tokko diqqoo macha ofti fakkaate. Na bira dhufee ka diqqaayyoo akkanatti garsiise kitaaba. Ani barbaadu jechuu jiru kan namni akkana qabe. Diqqaayyoo akkana qabe. Qabee dhiisii jechuu jiru diqqaayyoo sunittu kiisa akkana badee akkana fakkaata. Achiin booda Maal si jalaa fudhatani? 700. Doolarii moo birii Itoophiyaa? Amma birii 700 garuu moobaayilii hin fudhanne dansaa achirratti daqiiqa akkana godhe. Sunini akkumalee muuxannoo barbaachisaa waan kana muuxannoo kana waan bakka hedduu yaada dibi yoo qayyaree goote waan hedduu uumamuu hin danda'a. Garuu namni hattu bicha waan kana gooteen garuu waan dansaa waan hojii fi waan kanatti muuxannoo goote dansaa jechuudha. Waan kana yaade malee sira waan akkanatti hattuu dinqisiifadhu waan hedduu bakka mara jira. Sunini waan kana yaadatin hattuu yaadatin achirra waan uumamu waan uumamtee waan hojii dalagu hojiirratti harka ogummaa